Nama si bukkee jiru Kiristoos sobaa beektaa jedhe. Kiristoos sobaa beektaa. Yaada foonii ta'e. Yaada foonii. Fedha mataa keedhaa jedhe. Fedha mataa keedhaa. Har'a isarraa gargar baataa jedhe. Har'a isarraa gargar baataa. Yaada seexanaadhaa jedhe. Yaada seexanaadhaa. Isarraa gargar baataa jedhe. Isarraa gargar baataa. Waa qabattee baataa jedhe. Waa qabattee baataa. Kiristoos sobaarraa of eegi edeen galgala kana gabaabseen dubbadha. Kiristoos sobaa kun eenyu hojii isaanii maal fakkaatu? Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Jeroottan kana wal duukaa laalla. Itoon gara kanatti hin darbin waa sadii hubadha. Kiristoos sobaa inni jalqabaa alarraa miti. Keessuma namaadha. Kottuun annaasa siin jedhu. Kottuun somnaasa siin jedhu. Kottuun hin ejjinaasa siin jedhu. Kottuun nama ajjeefnaasa siin jedhu. Kottu abaluu jibbinaasa siin jedhu. Isa kanarraa har'a gargar baata. Kiristoos sobaarraa gargar baataan jedhe. Namni keenya waan addunyaan hafuuraa jedhu badaan gammadu. Waan siin jedhu. Waan Waaqayyo siin jedhu har'a waan sitti hin tolle waan anatti hin tolle irraan gargar si baasaa. Kiristoos sobaa gaafa jennu ergaa mammaa ariifadhu irra deebii dubbisi. Ergaa Yohaannis isarraa 2:22. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookiin Masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyureen 18 tachollee biilaa waan inni rakkiifadha. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura maal taataniitu ageessaniitu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerochi isa maali? Isa dhumaa akka ta'e Nui maltana hembekna Kiristoos sobaa du'aanis hin dhufa miraakiliidhaanis hin dhufa. Kiristoos sobaa sitootaa sii kenna lubbuu sirkaa fudhata. Yaadi qalbii keenya Kiristoosii wajjin hin jiru taanaan nui yaada hafuura hamaa geggeessina. Sagaleen ammaa maal jedha? Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura maal taataniitu ageessaniitu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Ammas warri maaliin morman maal ta'aniiru baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi maal ta'an hin beeknu. Baay'ee keessaan ta'u jecha kana hin fayyadamna. Anaan homaanan godhu jettu. Lakkoofsa barichaa guutaa jirtu. Akkaataatti dubbannu hin qabnu malee baay'een keessaan eebba barbaanna jettanii laayiniin ta'an irra galtanii jirtu. Kadhannaa kadhattanii waa hojjechuu fi hin kaatan. Eegatti galtanii gooftaa kadhattu. Keessa jirtaayi wanta kana duukaa jirtaayi. Namiidhaayi yaadi kee as keessa jiraayi jettanii Waaqayyoon hin gaafattan. Gubaa'ee kana keessa namni 28 har'a hin fayya. Har'a iyyuu ari'ata marrarta. Har'a iyyuu addunyaan dukkanaa hojiirra jira. Har'a iyyuu Luusifer namoota baay'ee bitee jira. Garuu namni naqaan jiru. Ammatu namni tokko Kiristoosii fakkaatee ka'ee lallabuma lallabee ergaa dabarsee gaaffii deebisee doolaarii roobsatu ta'e amantoonni bara keenyaatti jira. Maal lageen baankiitti geeddaradhee ittiin jiraadha. Kiristoos sobaa gaafa jalqaba mana keelitu sixootaa sii kenna. Waan ati hawwitu faasiidha. Garuu tarkaanfii isaa kan biraadha. Har'a dhiiga Kiristoosii waan kun mana keessanii haa baqatu. Ergaa Yohaannis 2:7 sagalee jiru dubbisi. Warri nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksin baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Maal ta'aniiru? Bahaniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosiin mormus isa kamiidhaan isa akkasiiti. Har'a Waaqayyo isa ulfina isaa fixaanee mana keerraa abutu. Paawuloosii jecha tokko dubbata. Warra Qorontoosiin akkasidha. Qorontoos 2:11 irraa Kiristoos irraa galagaltuu laata yaada keessaniin jedhee na sodaadha. Yaaduma keessaniin irraa galagaltuu laata jedhee na sodaadha. Dubbisme 2:11 yaaduma keessaniin akkuma bofni hattummaadhaan heewwaniin gowwoomsite yaadni keessanis immoo karaa irraas kaatee Kiristoos irraa garaa qulqulluudhaaf of kennitanii
Sana irra garagaltuu jedhee sodaadheera. Sana irraa simmoo isa garaa qulqulluudhaan itti of laattan irraa sanarraa immoo garagaltuu laata jedhee sodaadheera. Baay'een addunyaan beekaminiin mallattoo seexanaa fudhatee jira. Har'a waan tokkoon seen jedha. Adda kennan min tuqi. Ameen. Eewututti walii gala. Humna wangeelaa malee adda keen tuqame. Ameen. Daandii namni ittiin hin beekne namni baay'een badeera. Dhugaa ishee kana garuu nama walitti himu. Har'a garuu magaalaa kana keessa wanti godaanu jira. Kiristoos sobaa yaadadha jedheera sirna. Kottu siin jedha keessuma keetu. Hamma yoomiitti rakkattaa siin jedha. Akkas hambuutu jedha. Kottutuma cubbuu hojjetteeyyuu siinii isaa siin jedha. Tiksiisii jedha. Rakkinan qabatta. Cubbuu hojjettee gaafa lixxumas laalleen jira kan ittiin gadi buutu. Ollee biitti seetaniin kaasti. Janta achi keessaa. Namni si baasu hin jiru. Waaqni si baasu hin jiru. Achumaan jireenyatti nagaadha. Mee nama si bukkee jiru irraa harka naa ka'e. 70 rakkadhu bara baraan garuu rakkatee. Ameen jedhati. Inni appitaayitii sii kenne biddeen si dhowwatu. Inni dhandha sii kenne uffata si dhowwatu. Ati wangoo miti boollatti hin galtu mana si dhowwatu. Yaada isaa ennaan hinuma sii ta'a hundumtu. Garuu bara baraan rakkachuurra 70 rakkadhu. Isa yoo 40 guuttee 40 duwwaa siyaafee carbadee 40 nasaana jira. Gooftaan lukaa jira. Sirraa banamuu balballi samii. Yeroo ati Yesuus yeroo ati kaatus Kiristoos inni qajeelaan sirraa na mul'atu. Ana har'a galgala waan biraa siniin kadhadhu. Mana keessaa sagaleen ilillee gammachuun duwwaan hin dhibin. Balbala mana keerraa gaafa dachoo galtu gibbii keetti galtu makiinaa iyyuu miti ilillee mana keedhaa hin dhibin.